Abbaan qabeenyaa Oromoo harree kireeffatanii daldaluun amma biiliyeenara ta'uu danda'an obbo Tokkummaa Fiixee daldalli xiqqoon qabdu dargaggoon osoo abdiin kutatiin jabaatee yoo hojjete milkaa'uu danda'a jedhan. Bu'aa bahii jireenya injifachuuf keessa darbanii fi akkamiin milkaa'ina kana akka argatan waahila komaatii olaanaatti kan himan dureessi kun ba'aa ofii baatanii kophee haxaa'aa fi hodhaa akka turan garuu ammoo galma ofii kaahanii tattaafachuu akka itti fufan dubbatu. Birrii 72 hojii daldalaa ka'ee galan namni kun amma hayyama daldalaa 29 akka qabanii fi dargaggoo Oromoo 32,000 Finfinneetti carraa hojii banuu dubbatu. Ofii eessaa ka'an? Kan aladhee godina Lixa Shawaa Nabaa Kotibbee ganda Haraabboonnooti. Hojiin irratti hirmaadhu daldalaadha. Akkuma beekamu gaa nuti maatii baadiyyaatti dhalatee guddate. Achumatti egaa maatiif horii tiksinee edda ubbarree booddee biyyumatti kanneen daldala jalqabe maatii harka qalleessa keessatti dhaladheen guddadhe. Kutaa 7-8 galu an akka kophee hojjechuu kan akka naafxaa gurguruu kan akka ashaboo buna kana magaalarraa finnee baadiyyaatti gurguraa baradhe achiiti egaa ka'umsi koo yeroo baay'ee hojjetanii akka argachuu danda'an namni hojjete akka bu'aa argachuu danda'u mul'atuma waan qabuu fi yeroo jalqabaa gara godina Lixa Shawaa dhufeen eeyyama baasee kitaaba ciccitaa mana barumsaarraa deemanii funaanee warshaaf dhiyeessaan ture achirraatti egaa daldala kan jalqabe jidduutti hojii dhabeen oliif gadi naanna'aa ture kan inni daldalattiin jalqabe qarshii 72. Hojii tokko yeroo jalqaban qorannoo gahaa akka godhan kaiman dureessi kun milkaa'aa yeroo deeman hojii isaanii sadarkaa itti aanutti ceesisuuf akka tattaafatan himu. Dursa ba'aa fiikoo baadheen ture kan magaala geessu achiitii harroota kiraayii jira. Kiraayii fudhannee namarraa fudhanneetu gara magaalaatti ittiin geessinaa midhaanii kiraayii kanammoo nan kaffala. Akaakayyuun kun natti dhufee atoo mataa keetti soon baattaa harree kana soo ooftee deemta maal gootamaaf duutaan nan akaakayyuu bara harrootaan nagada kiraayii fudheenii bara oftummoo of danda'een nagada ittaan immoo Finfinnee galeen hojii koo hojjedhaanii biyya kana sin jiraadhu jedhee akkaataa kanaan harreen sunirree waan hin taane ta'e itti aansee sibiila ciccitaa qoradhe isa Oromiyaa kiyaa walitti qotee bulootarra naannee isaanirraa gajamuu kana baarmeela ciccitaa kana walitti qabee warshaabsiiniyaaf dhiyeessuun jalqabe. Qabeenyaanis xiqqoo ishee of jajjabaachaan dhufe hojii tokko hojjechaa hojii lammataa qorannoo tanfufa. Hojii lammataa hojjechaa hojii sadaffaa qorannoo kottanfufa. Qorannoo sadaffaa gaggeesse ejentiin banaa. Namoonni keenyi baratanii karaa irratti waan arguuf hojii waan dhabanii karaarra naanna'anii maal ta'anii Finfinneetti hojjetaa kana galchuu nan danda'an karoora qabadheen sanaan immoo itti fufee jechuudha. Milkaa'uuf murannoo qaban irraa kaka'e hojii hin hojjenne hin qabu jedhu amma qabeenyi isaanii biiliyoonaan kalakkaa'amu ta'us dubbatu. Ani waan qarshiin argamsiisu kamiyyuu waan na jijjiiru kamiyyuu kan hojjenne hin jiru biyya lafaa kanarratti hojjedheera gad buusee hojjedheetaniin har'a gahee jechuudha. Har'a akkuma jedhame mul'anni keenya galma gahee miiliyoonara toon taane biiliyoonarra geenye jirra. Nuti dhaabbata lama chochoofna TFG General Trading fi Tokkummaa General Trading jedhu dhaabbanni keenyi eeyyama 29 ol qaba. 18 biyya alaatti ittiin galchinamiyaa 12 biyya keessatti ittiin hojjenna. Kana hunda galiitti kaffalla. Galii mootummaa adda dureedha. Nuti waggaa 12 keessatti nama 32 oliif Finfinneetti galchinee jirra. Kana keessaa namni 8,500 ammayyuu miindaa harka keenyarraa nyaachaa jira. Dargaggoon hedduun dafanii abdii kutuu ka jedhan obbo Tokkummaan dhaamsa qabu. Dhugaa dubbachuuf dargaggoon keenya yeroo baay'een isaanii abdii kutata. Kanaaf dargaggoon keenya yeroo hunda abdii kutachuu dhiisuu karoorfachuu waan xiqqoorraa eegaluu waan xiqqoo sanatti immoo dabalaa deemuu edda sarratti dabalee immoo waan fooyya'aatti ce'uu akkaataa kanaan otoo deeme biizinesiin xiqqoon qabdu. Takka gadi si qabdi takka ol si kaafti gaafa ol kaafte immoo daftee waan biraatti ce'uu dandeessa waan ta'eef dargaggoon keenya otoo abdii kutachuu baate waan jedhu naamaaf. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessinee xumurameera kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaay akka qopheessite Firaa'ol Balaay ogeessa teeknikaa Deevid Muwaasaaruu waliin waraabulaa boroo walitti deebina.